Aku health center Tigray anche noi per come alle zaman o feste memon. Now start the operat from next program at still a minute for minutes in health and some operate some leader for or minister. Keessanuu baga nagayaatanii waamicha keenya kabajatanii argama keessanii baay'ee galatoomaa. Warri afaan kana dhageessan dhiifama mashkiin dhageessanii amma hundumti keenya bakka teessuma irraa ol kaanee namoota mirga isaanii mirga saba Oromoo osoo falmatanii lubbuun isaanii karaa hedduun wareegamanii daqiiqaa tokko gadhiisa goonaa. Oromoo kultur well respected thing before any meeting. One Oromo is coming together and do something together. Waaqayyo afaan keenya yaada keenya tokko nu godhu walgahii keenya nu eebbisu tokkummaa keenya nu guddisu nu eebbisu bakkeenya. Waaqa gurraachi garaa garbaa nagaan wajjii nagaan wajji yaa Rabbi biyya keenya keessaa waanee biyya afaan faca'ee jirra waan rakkoo uummata keenyaa nuuf ilaaliitii kan hojjennu biyya ambaa kana keessattis haala jiruu keenyaatiif isin wajjin jiraatu hamtuu nurraa qabu waan gaarii nuti qabu. Waliigaltee nuuf haa kennu jaalala nuuf haa kennu kan wajjin jiran kanaaf illee jaalala akka wajjin jiran Waaqayyo nu gargaaru kan beela'eef illee Waaqayyo adirmatu saba Oromoo rakkinarra yeroo hundaa fi sabi Oromoo inni jirurree keessaa walaa qabatu harkaan walaa qabatu tokkichummaa walaa qabatu kan dhaabne lafa haa qabatu Oromoon injifannoof margaan biyya isaatti agaruu jedha. Kanaaf immoo Waaqayyo nu qabuutu We appreciate the program. Oromo Fellesskap David leader Adam Pardo from Korea. Eller Clara Dointing of Oromo Kultur. Just to advance question more, Rupan Spore. Jag ska prova förklara lite vad Oromo vad forskellen mellan Oromo och Etiopien. Vi har en bra kultur som vi har, för exempel Gada-system, demokratiskt system, Gada-system, Oromo brukar tänka sig på en modern demokratisk system. Oromo folk, vem är Oromo? Oromo folk är nation eller folkgrupper som bor i land i Afrika, i Oromia. Men vi är Oromo. Oromo har eget land, eget kultur, eget traditionell, eget allting. Vi är från Pushati, sa familj. Detta är Oromia, den är
Ethiopia, then growth are Oromia, then Oromia, then Oromia. Over 40 million, then Ethiopian Empire Oromo landed over 40 million are Oromo. Afan Oromo are trade started in Africa. Hvorfor vi kommer til Norge? Oromo folk var uten politisk makt. I dag også vi har ikke makt på denne. Vi har ikke frihet, vi har ikke likhet. Over 30 000 mange er på fengsel. Masse er død. For eksempel, en måned siden vi mistet en ingeniør. Han heter Tassaul Chamada. Vi mistet på grunn av den. Vi har ikke fri. Norsk kultur er viktig for oss. Vi vil jobbe med norsk samfunn, som frivillig arbeid, for eksempel samfunnet. Hva vi ønsker fra norsk samfunn? Imot kommende veiledning, oppfordring, utfordrende. Vi trenger bare det fra norsk. Ikke bare det, vi har masse ting. Vi trenger fra norsk samfunn. Vi vil jobbe det med menneskerettighet i Etiopia, i Oromia også. Bevare Oromo-kultur, språk og historie. Vi skal vise den også. Vi vil jobbe med den også. Ja, gratulerer med dagen. Vi vil gjerne at de skal også bli kjent med foreldrene og besteforeldrene sin kultur, sitt språk, sine tradisjoner, sine klær, sin mat. Og en dag skal vi kanskje møte dem igjen, og hvordan da kjenne dem og er med, og på en måte bevare det som en del av sin identitet, uten at det skal komme på og bli norsk. One thing to the fact. Now, next program is for the foreigners for the main work. Jeg heter Peder Aasbrand og er ordfører i Tingvoll. Først og fremst vil jeg takke for invitasjonen og vil gratulere Omoro-folket med organisasjonen. Initiativet og dagen for møtet. Tusen takk. Masjid Dantese skal representere om menneskerettigheter, brudd i Oromia, Etiopia. Hello everyone, my name is Mr. Dantese. I'm representing the human rights section in the Tingvoll Oromo community. I want to give emphasis on how we will work with human rights issues in the community. How human rights is a natural or guardian rights to all human creatures in the whole place of earth, regardless of their skin color, ethnic, nationality, gender, religion, and other factors. Program Kalmatu Sky say active form. Oromia. Oromia via Elogica, Unte Omanka, Goto Metamito, via Sena Gabdo, Yamame Oma, Sena Kehebu. Horkaso Omar, Dilla Shensen, Jima Bajbar, Akasman Harare, Kullu Abba Bora, Abba Gapachise, Sena Gudalana, Jabes Dubisi. Holinga Baptista, Gola Oromota, Kanindo Anis, Sena Nianta. Oromo Tulama, General Tabusa, Sena Hentuna, Kamimena Pisa, Nasiyan Tagame, Illa Elataka, Piawa Obuka, Kurti Joroma, Kamso Isa Jilkaba, Kanonta Kaya,
Akademik bersahabat. Berumia biar dalam sekolah sirat dalam sirat bekerja anak-anak dalam malam terima anggapnya dalam dalam koin biar koin makal kolom biar koin makal kolom kalau sama. Jemaluddin jedhama dhimma Oromoo fudhatanii Finfinnee keessa hojjedha. Dubartoota miidhaman keessaa dubartoota biyya keenya keessatti argatan keessaa tokko ana biyya kana keessatti dhimma Oromoo agarsiisuudha uffata biyya keenya agarsiisu nyaata biyya keenya agarsiisu rakkina keessaa dhufuu keenyaa asitti mul'atuun waan guddaa ta'ee dhaqamee jira. Baay'een gammadee jira. Det är från Himmelanda. Det heter Budela. Oromis. Budela. Budela? Budela. Budela? Ja, Oromis. This certificate, thank certificate for those guests will be given for Miss or Miss Taylor. Inni kuni baay'ee waa baay'ee keessa darbinee as geenyeerra takkaffaa irratti karoora kennaa saba Oromoo kan biyya isaatii baqate sagalee biyya isaa irratti sagalee dhabe biyya isaa irratti mirga dhabe biyya isaa irraa baqatee biyya Noorwee keessa jiraataa jiru kanaani walitti hidhannee waliin moofne kallattii tokkoon mirga sabni keenya dhabe deebisiisuuf hojjetu kuni isa jalqabaati. Kunoo walitti dabalamnee hawaasa waliin asumatti waan rakkoo keenyaa waan tokko tokko waliin mari'ataa asii sochii tokko tokko sheekuma jira. Bulu jara kana beeksisu. The candidate the Shialanaja as all over one does not nagaan dhufaa kennu barri bara nagaan dhufaa ta'u barri ijoolleen Eertiraaleen jiranii ijoolleen Kongoos jiranii Burundi Ruwaandaa